sadiitta baqa beenyaataata maqaa Yesuusiin Waaqayyoon natti dubbate jedhe. Awwaliin musammaa amantii jijjiirratee ture egaa abbaa qabeenyaa taatee addunyaarra naannofte jechuudhaan nasobanii irra himataa jira. Saffisaan kan waliin laallu ta'a. Torban kana miidiyaarraa raajiin masarata nama ajjeese maal yeroo namni kalee. Paastariin engede nama ajjeese jedhamee dubbatamaa ture egaa miidiyaarra bahee ibsa kennee jira. Gara biraatiin miliyoon dirribaa yeroo baay'ee amantii arrabsaa ture egaa hamma waan tokko jedhaa jira. Isas kan waliin laallu ta'a. Mee yeroo akkamiirra geenyeerra dhiirri durba ta'uumoo? Assalaamu alaikum shamarka fuuni hordoftootaaf kabajamtoota Oromoo show akkam qabnaaf jirtu jiruun jireenya aafiyaan akkam isiniin jedha har'as viidiyoo kabraatii isinii deebi'an jira akkuma beekamu viidiyoo bobbaarsoo kan fataa zanaa ittiin bohaarree ittiin fataa zanaa jennu kan immoo ajandaa ta'anii sammuu kana sooshaal miidiyaa achiif acha deemaa jiran walitti qabadhee isinii dhufeetan jira akkuma hedduun keessan koomentii irratti na barreessaa turtan egaa viidiyoo dheengadda irratti hedduun keessan na gammachiiftaniitu gara laayikii 500 olii gootaniitu koomentii muka gara 100 olii naaf barreessaniitu chaadha madam qamamochee fayyadee hedduun na barreessa jechuudha. Kanaaf isin galateeffachuun barbaada hedduu keessan isin galateeffachuun barbaada waan isin na barreessaa turtan immoo dubbisaan ture isin galee engedda arabiffa fayyina barsiisaa jennaan arabiffa fay yaa galbii jedhinaan jettaniitu yaa galbii jechuun maal jechuudha hedduun keessan jedhi jettani malee hiika isaanatti hin himne isin galee yaa galbii jechuun bareedduu koo jechuudha maal jechuudha. Naaba barreessaa al tokko isinii galee naaba barreessaa warri immoo mudannoo garaagaraatiif rakkina keessa jirtan waan tokko mari'achuu dandeessu bilbila kanaan keessoodhaan naan dubbachuu dandeessu waatsaappii imoodhaan fi teelegiraamiidhaan banaadha jechaadha kanaan naan dubbachuu dandeessu ergaa garaagaraas ta'u isin gargaaruu nan danda'a warreen wal chaanaalii kanaatti haarawaa dhuftan warri qubni isin nagaa ta'e sabskiraayib gochuun nakatidha oromoon ta'uun gahaadha. Subscribe gochuudha Oromoodhuma ta'a jarri sodaa goggodhaa natti fakkaata akka tokko amaarifa fayyadu barraa jira haa ta'u viidiyoo kana hundi keessanuu laayik gochuun dagatina laayikii 756 haa ta'u gochuun dagatina gara viidiyoo har'aatti yeroo sen mujee namni yaada hin jiru maaltu nu cannaqaana dhibaabara ganama suubii kanaan qorra keessa kaane haduu gubbaa kana keessa dhaabbannee shamarran tokkitti yoo fuunu jennee dalagaadhaan lubbuu obbaamnu kan fuudhichuma dhiibnee waan arganne garaa keenyatti nyaanne yoo ramne yoo jedhaa bara. Guma bokottuu hiisoftuu kanaa jennee lubbuu keenya yoo xabanna dhakaatumna waliif teenya amadaggina yoo dhiiga hin jirre walirraan finnee walirratti hin madeessine. Namni dubbii mujee kun galeef yoo fuudhuu dhiifne yoo jedhe isinii galee maal jechuudha. Faranjitti na wajjin eddee kanatti kaa kottu faranji wajjin kaana kottu faranji kaam faranji kottu ay diddee kaam faranji diddeetti bo joonyo wajjin asitti nama wajjin ka'uu malee suuraan hin bareedu ay faranji kaamii miti inni engadamu jaannatti hime jiru ay bootichi moo boota suuraatti kakaanu wallahi. Gurbachi kun adabamuu qaba warri jettan naa barreessaa. Habashaa meeqaatu jirtu habashaa meeqaatu gubata haranuu ati akkamitti faranjii wajjin footoo kaatu akkamitti faranjii wajjin su dhiiruma cubbuu hojjetaara yeroo kana dhiirumatu cubbuu hojjetaara. Jidagaila baga keessanii looshaan akka haadhaabba gachee dheereffachuu tokkummaa uumanii bultii jaarrachuu kannisichi biira daraartitti keelloo tokkummaa uumanii. Nesirba fikuno. Namoon kolfisiisu kun durbi dhiira ta'u dhiirri durba ta'umoo dhiirri ala barri kun akka tokko ta'eera silumaayyuu barri kun akka maal jechuudha kun maal jechuudha beelloof hin ta'u misayyuu
maal taatanii dhiyoochi akkama alana ofuma awwaaradaattu isinii galee hamma lubbuun isaa baatutti na kadhatee irra deddeebi'ee na kadhannaan hin kenneefi gaafan kenneefi jedhu banee ilaalee hin taaneef natti fakkaata akkatti miila hama mataa na laale jechuudha ejaan taaneen na laale ija diimaadhaan na laale maaliif barbaachise akkas wal gochuun wama qaban irraa namaa kennanii waman qaburraan sii kenneeme eessaan fida kan biraa maaf akkanatti nama laalta sanuyyuu immoo taaskii hin deemurraa birrii taaskiiti jedhee birrii 20 ofirra kaa'adhee 20 irraan 10 sii kenne wama qaban irraa qabaaf osoo hin taane waman qaburraan sii kenne jechuudha 20 seenatti fakkaata akkas banee ilaalee gaafa 10 ta'u akkatti na laale jechuudha barbaachisu akkas wal gochuun niiti maami qaallitti intala karaan itti deemte nu galeera laa isinii galeera miti karaa si yaaddoon siis nu galeera ifumaan ifatti bakka alana baalagummaan ifuma baateetti isinii galee itti kennee banee ilaalee waan argisetti siyaa banu jennaan ajaadha bara akkamii rakka keenya laalaa dubbachuudhuma barbaaddi taaksiidhaan wal qabsiifte malee gabaabinumatti laa kana laa egaa akkuma argitan asirratti raachuun tasfaa'ee sirba maaliitiin jara soddaa amaaraatiin akkasitti viidiyoo gadhiisee jira jechaadha isa wal qabatee anfooloo chaalenjiin raachuu irratti banamee jira waan akkasii kun isa rakkiseetu beekta akkamittiin caalee akkamittiin gurbaana dhaga'uu diddaa'edha caalii sanyii dhiiraa caalii sanyii guddaa kan dur lammiin kee ajjeesee dibatee tufeen arraabne gafarsaan gaditti saawwaatti lakkaa'e yeroo yoo argatu raadiyoon sii waadee qawween sii akaa'e ammam lammii keetiin walii galtee diddee mana gumaalitti almahaa nafxanyaan diina oromooti kaleessas diina oromooti hardhallee diina oromooti gara fuulduraattis diina oromooti akka wallaalummaa yaada acaamii hundeessan. Bashee asirratti wanti jechuu barbaadu anfooloo chaalenjiin akkasitti irratti jalqabamee jira jechaadha raachuun wanta kana godhuun qabuun jedha akka kiyyaatti jechaadha garuu inni yaadni isaa an sabuma guutuudhaaf malee akka Itoophiyaa guutuudhaaf malee jechuu isaati isinii galee akka sabni Amaaraas jaallatee Oromoos jaallatu sammuu isaa keessa yaadeeti jechaadha. Ani asirratti wanti jechuu barbaadu sirbi hedduutu jira fakkeenyaaf kan Itoophiyaa ibsu hedduutu jira kan Oromiyaa ibsu jira kan Amaaraa fi meeqatu jira gochuun isaa gaa sammuu keessa waa yaaduu dhiiseeti miti garuu mee yaada keessan koomentii irra kaa'aa asirratti waan jiru mee yaada keessan koomentii irra kaa'aa sirriidha moo sirrii miti jechuun sirbicha naan taane an akka kiyyaatti naan taane sirbi gara biraatiin immoo paastariin engedda nama ajjeeseera jedhee kamaa ture yaada isaa kennee jira. Torban kana miidiyaarraa raajiin Masarat nama ajjeese maal yeroo namni kaleessa dheengadda fayyuu naan lallabduu akka kana maaltu si dhoowwe nama ajjeese maal godheen nama ajjeese nan kadhadheef kadhachuun ga'e kooti fayyisuun ga'e waaqayyooti akka waan mucaan asitti du'e hospitaalaa bahee dhufeen gargaarre hospitaalatti immoo deebi'e oksijiiniin kan hospitaalaati hin du'e immiliyeensi lubbuun lakkoofsa hin qabne guyyaa gara guyyaatti jaamaan meeqa banamee naafti meeqa diriiree du'aan meeqa du'aa ka'e maaf hin dubbanne yeroo sana maaf hin dubbanne. Egaa akkuma argitan asirratti akkasitti ergaa dabarsee jira jechuudha. Maqaa Yesuus isa sobeen beenneen na sobani maqaa Yesuusiin guyyaa sadiitti abbaa qabeenyaa taata addunyaarra naannofta jedhanii an abbaa qabeenyaas hin taane addunyaarras hin naannofne wangeelaan hin sobamu Yesuus dhugaadha maaliif sobdan maqaa Yesuusiin jedheen kiristaanota biratti mana kootti gaafannaan na arrabseedhanii maqaa na balleessaa jiru kana deebisuun koo dirqama waan ta'eef isin hin arrabsine raajii sobaa immoo waan irra ulle keessaa dhugaa viidiyoo kun akka malee na kolfisiise. Maqaa Yesuusiin ji'a sadii keessatti abbaa qabeenyaa taate addunyaarra naannofteedhaan jedhanii sobaan hin taanedha awwaleen baay'ee na ajaa'ibe dhugaa
Dhugaa rabbii waan irra irra oole keessaa inni sana qalbeeffadhee dhaggeeffanne viidiyoo waraabaa argee dhaggeeffanne ajaa'iba wallaahi raajii eenyuutu akka dheedhe raajii ibsaa irratti fakkaatu akka inni jedhetti raajii ibsaa akka dheedhe iddatti fakkaata. Eeggateedha beela sobdan jedhee kasasaa jira. Esa diitta abbaa qabeenyaa taata maqaa Yesuusiin Waaqayyoon natti dubbate jedhe. Soba daldala maqaa Yesuusiin raajii sobduudha bara kiristaanonni islaamota laallatu kun. Sobduun sobduudha amma akka keessan soba. Akka keessan soba Abumuwaaz. Sanni bo'aa ture. Eessatti si beekna obboleessoo? Ibsaan natti raajee naa ta'e. Ibsaan natti raajee akkas naa godhe. Abumuwaaz viidiyoo baase. Amma waa'ee qabeenyaas waan nama dhufne. Birrirratti akkas taataa dhugaa Waaqayyoo awwalee musammaa. Ani siin erguu dhugaa gooftaa maa maqaa ko balleessit. Maallaa ergita obsa abbaa qabeenyaa taata itti na sobdeemati maallaa ergita yoo mana abbaa qabeenyaa. Hin taatu malee abbaa qabeenyaa man fakkaattu malee hattuun abbaa qabeenyaa taatu malee. Situnaan jedhe. Gaamaa keeyyuu hin baane yaani. Haraa keeyyuu hin baane. Baay'ee warrumti tiktokariin kun gara amantaatiin dhufnaan waan tokko na hin amanina. Baay'ee awwalee musammaa guyyaa tokko yeroo tokko yaadattu ummata amantaa muslimaa arrabsaa waan baay'ee jedha waan hedduudha ture egaa waan hedduu ture ajandaa hedduu ture mubaarak musammaa ati obboleessa kootii miti jechuudhaan awwal kanaaf ergaa dabarsee ture addii kana gaheera jechaadha boohee jechaadha haadhaaf abbaan koo osoo kana ilaalanii waan argeedhaa ture jechaadha hamma immoo deebi'ee maal godhaara ji'a sadiin akkas taata jedhameennaan amantii kanatti seenee ture amma immoo jedhaara jechaadha. Waruma tiktokiin kuni warrumti tiktokii garuu wanti kun nama kolfisu alana waanuma gudii tokko argaarra jechaadha. Miiliyoon dirbaas gaabbii tokko asirratti ibsaa jira jechaadha. Nuyyuu baay'ee gadi deebiin namuu beeku. Fakkeenyaaf miliyoon jireenya akkamii jiraachaa ture kaleessa. Jireenyi inni jiraata ture sana keessatti gadi buune jireenya sana jiraatiin jennee akka inni buddeen nyaatu isa goone jechuudha. Beektu baay'een keessa seenaa miliyoon galeessa keessa ture. So gabaabumatti nama guddaa jira. Miliyoon nuti no. Arrabaan sitti nuti si godheera dhiifama qoy. Namootaaf kabaja qabaadhu. Namoota lamuu mana kana. Nada ga'e jira. Namoota biloota godhanii koostaa gaafa lammata mana kanatti hin deebine jira. No. Miliyoon tasgabbaa'e muu beeko nama yoo beekte mana banadhu waajiraan gastii hostii ol targadhuuti amma gaafii jedhi deebisii kenneen deenta. nama udaan nyaatuun buddeen nyaachifne nama udaan nyaatu buddeen nyaachifne baay'ee paartiin kun kolfisiisee na asirratti dhiyeessee nama udaan dhugaadha kama maaliin maraatti sayyuun arrabsoomee kamu kanumaamo kana qofa osoo hin taane miliyoon dirba gara amantaatiinis waan tokko jedhaa jira jechaadha kana asirratti dhiyeessine anyway viidiyoodhaaf qabadheef kana fakkaataa isin tole isin bohaarsiise isin barsiisee deeyyaadha ajandaaluma jijjiiru immoo isin waan isin fudhadhee dhufu ta'a laayik gootaniitu kan irraanfannee dheetanii haga viidiyoo kabiraatti walitti deebinutti Orooshow baay'ee